Egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee accounting for partnership kan jedhu chapter 4 jechuudha. Waliin eegallee turre isa keessattis partnershipiin biizinesii akkamii akka ta'e waliin ilaalaa turre jechuudha. Paartii har'aa kana keessatti immoo tooppikii gaggabaaboo lama division of net income or loss akkasuma admission of new partner kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gamanumaan kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Egaa maatii chaanelii keenya kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaan gamanumaan gara mata duree keenya har'aatti yeroo ceenu innis division of net income or loss kan jedhu jechuudha. Partnership keessatti inkaamiin akkamitti divide yookiin share goona kan jedhu jechuudha. Egaan as keessatti waan hubachuu qabdanii division of net income or loss fi basicii kan ta'u agreementii isaanii sana jechuudha. Yeroo biizinesii sana hundeessan jechuudha walitti dhufanii paartineroonni garaa garaa jechuudha. Yeroo sana walitti dhufanii yeroo murteessanii agreementii isaanii sana of harkaa qabaachuu qabdu. Beeziin division of net income or loss akkasuma kamiyyuu yoo ta'e riskii waan garaa garaa yoo ta'e agreementii isaanii sana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf objectiviin division of net income or loss kana objectiviin isaanii guddaa the purpose of partnership profit and the loss sharing arrangement is to allocate profit and the loss of the partnership among the partner in a way that reflects each partner's contribution to the success of the firm jedha. Kana jechuun maalidha? Kaayyoon purpose partnership profit and loss sharing arrangement kuni profit yookiis loosii jechuudha. Akka contributionii tokkoon partnership successii firmii sanaaf successii firmii sana keessatti godhanii gumaacha isaan godhaniin jechuudha. Allocate godhuudha jechuudha. Profitii haa ta'u loosii haa ta'u jechuudha. Sanarratti hundoofne maal gochuudha? Profitii yookiin loosii allocate gochuu yookiis immoo isaaniif share gochuu isa jedhu jechuudha. Kanaaf egaa allocation basein immoo agreementii isaanii irratti walii galanii jiru jechuudha. Akkamitti walii galuu danda'u? Fixed ratio ta'uu danda'a, service contribution ta'uu danda'a, capital investment ta'uu danda'a. Kana jechuun fixed ratio jechuun fakkeenyaaf maalidha? Ratio percentii 25 jechuun net income irraa percentii 25 caalaaf tolaa jira yoo ta'e percentii 25 hirmaata net income waggaa jalqabaa waggaa kana hojjetanii net income ni argatu mitiire sana keessaa percentii 25 maal jedhu caalaatu argata share godhata percentii 75 hafe immoo yoo caalaaf tolaa ta'e jechuudha tolaatu fudhata kan jedhu walii galtee akkasiin walii galuu danda'u. Sanarratti hundooftaniiti isin immoo yookiin akkaawuntaantii yoo taatanii firmii sanaa fi bifa kanaan share gochuu dandeessu jechuudha. Fixed ratio. Ratio yoo jennu immoo fakkeenyaaf 2:3 jechuu dandeenya bifa kanaas. Kana persentiittis deebisuu dandeessu bifa kanaanis kaawwachuu dandeessu. Haala kanaan yeroo qooddatan loosii yookaan profitii jechuudha. Fixed ratio jenna. Service contribution kan jennu immoo salary and allowance are provided to the partner to reward the partners for their service contribution jechuudha. Kana jechuun servisii isaan kennanii firmii sanaaf jechuudha. Partnership sanaaf servisiin isaan gumaachan sanaan maalidha? Salariitu citaafi jechuudha. Partneroota sanaaf jechuun guddaa kan hojjete salarii guddaa xiqqaa kan hojjete akkasuma salarii xiqqaa akka inni gumaacha wantanii sanaaf godheef firmii sanaaf godheen jechuudha. Service contribution inni kenneen maal gootu salarii fi allowaansii kuttuuf jechuudha. Inni kabiraan immoo capital investment. Capital isaan achi keessaa qaban fixed percentii wayii irraa kuttuuf. Fakkeenyaaf caalaan isin warrumammaa fudhannee 100 capital qaba yoo ta'e partnership sana keessaa tolaan immoo 200 yoo qabate tolaan immoo jechuudha
10% net income 10% kaapitaala isaanii kana argachuu qabu jedha yoo ta'e agreementiin sana isaanii jechuudha. Amma caalaan inni 100,000 kaapitaala qabu kun hammam argata jechuudha. Net income keessaa 10,000. Tolaan inni 200,000 kaapitaala qabu immoo persentiin 10 200,000 20,000 argataa jechuudha net income keessa. Akkanatti share gootuufi jechuudha kaapitaalii sana jechuudha. Kanaafi bifa kanaan kan nuyi ilaallu jechuudha. Illustrationii gaafa fudhadhee isiniif ibsu sirriitti isiniif gala jedhee yaada. Illustrationii kana haa ilaallu fakkeenyaaf. Illustrationii kun maal jedhaa? Keesii garaa garaatu jira. Net income exceeding allowance jedha keesiin jalqabaa kuni jechuudha. Allowance kan jennu capital balance kun jira jechuun fixed percentage of capital kan jenne kabiraan immoo salary isaan fudhatan sana jechuudha. Net income yeroo warreen kana lamaan caale irraa inni hafu sun akkamitti akka share ta'u. Lamma agreementiin isaanii kun amma partnership kana fudhannu. Akka example A, B and C kan jedhaman partneroonni kun maalidha? Partnership business hojjechaa jiru jedha. Isa keessa profit or loss sharing ratio isaanii jechuudha. Inni jalqabaa A jechuudha persentii 30, B persentii 25 akkasumas C immoo persentii 45 jechuudha wal duraa duubaan. Capital balance isaanii immoo partnership sana keessaa jechuudha. Capital hammam qabu? A capital isaa 50,000, B 100,000, C 350 dha jechuudha wal duraa duubaan. Partnership agreementiin isaanii immoo maal jedhaa? Salary F hammamtu herreegamuu qaba jedhaa? 20,000 herreegamuu qabaa jedha asirraa. B immoo 25,000 akkasuma C 15,000 herreegamuu qabaa jedha partnership agreementiin isaanii salariin jechuudha. Kabiraa immoo 10% interest on partners capital balance. Capital balance isaanii kanarratti immoo persentii 10 akka fudhatan jechuudha. Net income isaanii irraa jechuudha. Net income bara sanaa immoo meeqadha jedhaa? 140,040 dha. 140,040 dha. So amma 140,040 kana akkamitti share goonaa fi ABC fi jechuudha. Yeroo share goonu jalqaba maalidha? Salary isaanii kenninaafi jechuudha. Wanti jalqaba ta'uu qabu salary isaanii sana share goonaafi jechuudha. F meeqa jenneerraa agreementiin 20,000tu kennamuu qabaa jedha. B foo 25,000 jedha. C 15,000 jedha. Walii galaan meeqa ta'e? 60,000 nuuf ta'e jechuudha. Tootaaliin salariin 60,000 baasne. 60,000 gaafa keessaa baasnu net income meeqatu nu hafa jechuudha. 80,000 waan akkasiin nu hafa. Amma immoo inni itti aanu immoo interestii kaapitaala isaanii irratti maal goona? Persentii 10 argachuu qabu jedha. Persentii 10 gaafa irraa kuttan A kaapitaaliin 500,000. 500,000 persentii 10 gaafa baay'istan 5,000. Persentii 10 100,000 gaafa baay'istan kan B argachuu fi 10,000 sinii dhufa. Kan C immoo 350,000 persentii 10 gaafa baay'istan 35,000. So sadan isaanii fi share gootu jechuudha. Share gaafa gootan A'n 5,000 argate, B'n 10,000, C'n 35,000. Walii gala meeqa ta'e 50,000 jechuudha. Interesting capital balance isaanii irratti jechuudha. Yeroo walitti daatan salary fi interestii sana 1,110 ta'e jechuudha. Amma net income 1,140 kan nuyi share goonee fi 1,110 hammamtu nu hafa jechuudha. Net income irraa 30,000tu nu hafa jechuudha ammallee. Erga salary fi interest argatanii. Isaa booddee fixed ratio argachuu qabu jedhama immoo. Erga kana salary fi interesting capital isaanii irratti kennamee fi ka'ee maal argachuu qabu jedha? Fixed ratio argachuu qabu jedha. Fixed ratio sun immoo A'n persentii 30 argachuu qabaa jedha. Ishee irraa haftu jechuudha. Meeqatu nu hafe immoo 30,000tu nu hafe. Kanaaf A'n hammam argachuu qaba jechuudha? Persentii 30 30 jechuudha. Kana jechuun immoo asitti lakunoo calculate ta'eera. Yeroo kana walirraa hidhasan 1,100 fi 40,000 irraa 1,110 jechuudha. Kun lamaan walitti yeroo hidhatan 30,000 dhufti. 30,000 baay'isu persentii 30 A'n meeqa argata? 9,000. B'n immoo persentii 25 argachuu qabaa jedha.
ishee irraa hafte sana jechuudha. 30% 25 gaafa baay'istani meeqa isiniif dhufa? 7,500 isiniif dhufa jechuudha. Siin immoo persentii 45 argachuu qabaa jedhe agriimentiin sun. Persentii 45 30 hafe sana gaafa waliin baay'isnu meeqa argata jechuudha? 13,500 jechuudha. So kallattii kanatti barreeffannaa jechuudha. So istireetii kana gaafa walitti idaanu meeqa argata jechuudha? 34. Biin meeqa argata? Biin meeqa argata? 42,500. Siin meeqa argata? 63,500 jechuudha. Waliigala neetiin kaamii 100,100 fi 40,000 nu dhufe jechuudha. Sii gadi 60,000, 50,000, 30 gaafa walitti idaanu 140. Bifa kanaan sheer ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf erga intarestii fi salarii kana qooddatanii agriimentiin sun ikwaalii sheer ta'uu qaba too jedhe irraa afaan suni jechuudha. 30 kun ikwaalii sheer ta'uu qaba soo jedhe isa 9,000, 700 fi 7,000 fi 5,500 isa jenne 13,500 isa jenne kana maal goona ture? 10,000 sheer goonaa fi turre jechuudha. Akka kanaatti fiiksir reeshoo kana dhiisnee otoo ikwaalii jedha ta'e jechuudha. Bifa kanaan sheer goona ture jechuudha. Amma garuu fiiksir reeshoo kana nuuf kenneera waan ta'eef fiiksir reeshoo kana irratti hundoofneet sheer goonaa fi jechuudha. Bifa kanaan qabachuu qabdu. Inni itti aanu keesiin lammaffaan immoo maalidha? Allowaansiitu neetiin kaamii caala. Kana jechuun salarii isaan argatanii fi 10% kaapitaal baalaansii isaanii irratti isaan argatan sun neetiin kaamii caalaa jechuudha. Keesiin lammaffaan kun fakkeenyaaf jechuudha. Examplii illustreeshinii duraa keessatti fudhanne ta'ee neetiin kaamii qofti 140 ta'e ture. Amma osoo gara 100,000tti deebi'ee akkamitti sheer goonaa jennu. Amma gaa mee ilaalaa kana. Jalqaba salarii kenninaafi jenneerra. Salarii Eeni 20,000 jenne suma duraan. Biin 25,000, siin 15,000. Waliigala 60,000 ta'e jechuudha. Isaa booddee 10% kaapitaal baalaansii isaanii. Fakkeenyaaf jechuun persentiin 10 baay'isuu 50,000 kan jechuudha. Meeqa ta'a? 5,000. Kan bii akkasuma yeroo waliin baay'istan persentii 10 100,000 gaafa baay'istan 10,000. Kan sii persentii 10 350 gaafa baay'istan meeqa? 35 jechuudha. Waliigala meeqa ta'e? Eeni 5,000 argate, biin 10,000 interest jechuudha. Siin 35,000, 50,000 jechuudha. Kanaaf amma meeqa irra ga'eera jechuudha. Asii salariin tootaaliinsaa 60,000, interestiin tootaaliinsaa 50,000, waliigala 110,000. Garuu neetiin kaamiin keenya meeqa qofaadha? 100,000 qofaadha. Amma gaa neetiin kaamii caale allowaansiin. Neetiin kaamii meeqaan caale? 110,010 irraa 100,000 gaafa hir'isnu 10,000 caale waan ta'eefi deebisnee irraa hir'isuu qabna. Reeshoo kanarratti hundoofneeti jechaadha. Akka loosiitti 10,000 ishee caalte kana allowaansii ishee neetiin kaamii caalte kana deebineeti fiiksir reeshoo kanaan tokkoon isaanii irraa hir'isnaa jechuudha. Galii isaanii kanarraa jechuudha. Allowaansii fi intarestii isaan argatan kanarraa 10,000 kana fiiksir reeshoo kanarratti hundoofneeti irraa kutaa deemnaa jechuudha. Kanaaf amma kan 30,000 gaafa 30,000 jedha dhiifama. 10,000 jechuudha. Persentii 30 10,000 jechuun 3,000 jechuudha. Laasitti kaalkuleet godhameera sirriitti hubachuu dandeessu. Kana jechuun 100,000 hir'isuu 110,000 jechuudha. 60,000 fi 50,000 110,000 waan ta'uuf. Kanaaf loosii waan ta'eef persentii 30 gaafa baay'isnu 3,000. Biinoo persentii 25 10,000 gaafa baay'isnu meeqa nuu dhufa? 2,500 jechuudha. Loosiidha. Isheen cuftuu keessa gaafa galtu yeroo baay'ee akkaawuntiingii keessatti negatiifa ta'uu ishee mul'ista. 45 kan sii immoo jechuudha. Siin persentii 45 baay'isuu 100,000 hir'isuu 1,110 jechuudha. Meeqa? 4,500 jechuudha. Kanaaf ishee akka loosiitti irraa kunne waliigala meeqa taati isheen 10,000. Eerraa 1,000 meeqatu ceete? 3,000. Biirraa 2,500. Siirraa 4,500. Waliigala 10,000 ta'anii. Kanaaf amma neetiin kaamii keenya tootaalii argannaa jechuudha. Amma kana jechuun egaa istireetii walitti gaafa idaanu
Kan E 20,000 ida'uu 5,000 hir'isuu itti gaasheen cuftuun kun immoo 3,000 jechuudha. E meeqa argata jechuudha 22,000 argata jechuudha. B'n immoo meeqa argata? Asii gad straight jechuudha 25,000 ida'uu 10,000 asii negatiifa waan ta'eef irraa irratti 2,500 waliigala 32,500. C'nis akkasuma asii achi dalgee kana gaafa walitti daatanii neetiin kaamii hojii wal qixanuuf ta'a jechuudha. Kanaaf akka loosiitti ishee 10,000 allowaansii ishee neetiin kaamii caalte kana jechuudha. Deebitaniit fixed ratio asitti nuuf kenname kanarratti hundooftaniiti irraa kuttuu jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha osoo jechuudha equally loosii equally share godhatu osoo jedhee maalidha 10,000 kana sadansaaniif equally qooddu ture jechuudha. Fixed ratio irratti waan hundaa'uuf malee 10,000 sadiif hirtu ture jechuudha. Otoo loosiif profiitiin equally share ta'ee jechuudha. Erga salarii fi capital interestiin kun irraa citee osoo equally share godhatu jedha ta'ee agreementiin isaanii 10,000 kana equally share gootu jechuudha. A, B, C fi jechuudha. Garuu fixed ratio kanarratti waan hundoofnu bifa kanaan qoonna jechuudha. Inni kabiraanii akkamitti financial statement irratti akkamitti akka prepare ta'an especially jechuudha statement of owner equity irratti jechuudha akkamitti akka isaan report ta'an jechuudha. Amma fakkeenyaaf bifa kanaan statement of owner equity jechuun ni beektu jedhee yaada fundamental of accounting waan irratti beginning capital isaanii bifa kanaan barreessina additional investment yoo jiraate jalatti bifa kanaan barreessina subtotalii baasna kana jechuun walitti daanee jechuudha bifa kanaan asii achi jechuudha. Isaa booddee net income for the year jechuun net income isaan bara kana argatan itti daanaa jechuudha. Isaa booddee subtotalii arganne ammas isaa booddee minus jenne maal goona withdrawalii hammam withdraw godhanii jechuudha. Isa irraa gaafa hir'isnu jechuudha kaapitaalii isaanii argannaa jechuudha. Dhuma accounting period sanarratti jechuudha. Inni kuni by the way waan fudhatame just bakka akkamitti akka ibsamuuf malee kan hojjechaa turre miti. Garuu yeroo ibsamu bifa kanaanii kan nuyi ibsinu jechuudha. Statement of owner equity isaanii jechuudha. Separate account isaanii create goonee fi jechuudha. Hunda isaanii fi bifa kanaan present goone jechuudha. Financial statement special owner equity bifa kanaan qophaa'a jechuudha. Inni kabiraanii change in ownership kan jedhu jechuudha. Yookiis immoo dissolution kan jennu. Dissolution jechuun liquidation wajjin tokko miti. Dissolution yookiin change in owner equity jechuun fakkeenyaaf nam tokko maalidha partnership sanatti dabalamuu danda'a haaraan alarraa jechuudha. Inni dura jirus immoo tarii partnership sana gadhiisee ba'uu danda'a. Yeroo kana structurein sun ni jijjiiramaa jechuudha. Agreementiin isaanii haarawuu barbaachisaa jechuudha. Akkamitti akka capital share godhatan agreementiin isaanii duraa sun ni jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti since a change in ownership create a new partnership, the asset and the liability of all the partnership should be revalued to reflect fair market value at the date of change in ownership jedha. Kana jechuun nam tokko yeroo change in ownership hin jiraatu jechuudha. Akkuma nama sitti kaase withdraw yeroo godhuu fi admit yeroo godhu jechuudha. Maal ta'uu qaba? Liability fi assetiin maal ta'uu qaba? Revalued ta'uu qaba. Maal akka agarsiisutti fair market value akka agarsiisuu qabutti. Fair market value isaatiin valuationiin bifa kanaan hojjetamuu qabaa jechuudha. Akkuma dura paartii waanii keessatti dubbadheera. Fair market value fi costiin baay'ee garaagarummaa qabaata. Sini hamma kana naa baasa jettanii buukii keessanii irraa kan qabdanii fi maarkeetii irratti hamma inni baasuu danda'u jechuudha. Fair market value kan jennu. Maarkeetiin immoo gosti maarkeetii murteessaadha jenneerra yeroo duraa isinii kaaseera. Kanaaf fair market value isaa ibsuu akka danda'utti fair market value isaatiin revalued ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf inni kabiraanii dissolutionii kan
dissolutionif sababa kan ta'an akkuma isinii kaase admission of new partneridha. Diizii ta'uu danda'a. Nam tokko paartineriin tokko yoo du'e agreementiin isaanii sun ni jijjiirama. Bankruptcy ta'uu danda'a. Withdraw of a new partnerii ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen kana fa'i. By the way, it has to be remembered. However, dissolution of a partnership is not necessarily followed by winding up of the affairs of the business. Kana jechuuni winding up jechuun liquidation jechuudha. Dissolution structure jijjiirama malee dissolution gaafa jennu structure jijjiirama malee partnershipin guutummaatti hojii dhaaba jechuu miti. Liquidation or winding up kan jennu kun garuu guutummaatti hojii gaafa dhaabu jechuudha. Biizinesiin suni jechuudha. Kanaaf gaamee admission kutaarraa kana keessatti admission of new partnerii ilaalleeti. Kutaa ittaanutti immoo withdrawal ilaallume. Amma gaa investment in partnership kan jedhu waliin ilaalla. Invest gochuun mitiire new partneriin kan admit itti ta'uu danda'u partneriitti. Investmentiin kun immoo karaa lama ta'uu danda'a. Investment in partnership jedha occurs when the new partner gains admission to the partnership by jedha one investing the asset directly into partnership, or the second is the partnership of purchase of an interest from one or more of the current partner jedha. Maalidha? Kaashii haa ta'u yookiin aseetii tokko namni haaraan dabalamu suni directly invest gochuun maal gochuu danda'a? Admit ta'uu danda'a yookiin dabalamuu danda'a jechuudha partnership sana keessatti. Yookiin immoo kaapitaalli duraa suni maalidha? Kan biraa investing godhu jechuun kaapitaaluma warra duraa qaban sana irraa bita malee jechuudha. Inni jalqabaa kuni aseetii contribute godha, aseetii dabalataa jechuudha. Inni lammaffaan kun immoo interestiima isaan duraan qaban irraa qarshii kaffaleefiiti jechuudha. Paartineroota sanaaf interestii isaan duraan qaban san irraa share godhataa jechuudha. Malee directly aseetii irratti invest godha miti partnership sana keessatti jechuudha. Individually nama tokkoof maal godha? Maallaqa muraasa kaffaleeti persentii muraasa irraa bitataa jechuudha kaapitaala sana akkas jechuudha. Kanaaf karaa lamaanii jechuudha kan inni itti admit ta'uu danda'u jechuudha. Mee akkamitti joornaal intirii akka qopheessinu haa ilaallu gaa. Amma gaa kunis keesii garaa garaatu jira. Inni jalqabaa asset contributed is equals to capital recognized jedha. Assetiin contribute godhe suni new partneriin suni kaapitaalii inni recognize godhate yookiin kaapitaala inni maalidha galmaa'ee fi jechuudha isaaf. Kaapitaala inni credit godhatu yeroo wal qixa ta'u. Fakkeenyaaf A fi B partnerii kan jedhamani partnership akkasiitu jira dura A fi B tu jechuudha. Profit or loss sharing isaanii persentii 25 A persentii 75 B duraa duubaan jechuudha. Capital balance isaanii kan A 130 kan B 70 jechuudha wal duraa duubaan. Isaa booddee maalidha? Kun osoo jiruuti C maal godha? Kaashii 50 invest gochuun persentii 20 capital interestii sana keessaa qooda akka qabaatu godhatee jechuudha. Persentii meeqa? Persentii 20 jechuudha. Kaashii hammam invest godhe? 50 jechuudha. Kanaaf joornaal intirii isaa akkamitti qopheessinaa jechuudha kana keessatti. Joornaal intirii qopheessaadha. Amma kana jechuun jalqaba maal murteessuu qabnaa? Kaapitaala hammam persentii 20 jechuun kaapitaala hammam recognize gochuu qaba yookiin hammam galmeeffachuu qabaadha siin wanti dura murteessuu qabnu jechuudha. Amma inni maal godheera? Kaapitaalli kan eeyyu 30 jira. Kan biyyuu kan A 130 kan B 70 jechuudha. Walii gala 200 fidee kaashii meeqa irratti invest godhee siin immoo 50 jechuudha. Walii gala meeqa ta'ee 250 jechuudha. 250 sana keessaa hammam qaba jechuudha? Siin inni new partneriin jechuudha persentii 20 qaba jechuudha 250 sana keessaa. Persentii 20
Persentii 20 250 gaafa baay'istan meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. Kanaaf asset contributed equals to capital recognized jechuudha. Capital isiin recognize gochuu qabu 50 jechuudha. Kanaaf walqixa waan ta'aniif yeroo galmeessinu intiriinsa kaashii 50 deebiit goona. C capital jenneeti. C capital jennee 50 credit goona jechuudha. Inni keesiin itti aanu immoo maalidha? Asset contributed is greater than capital recognized jedha. Kana jechuun warruma duraa fudhaa A fi B tu partnership akkasiitu jira dura. Profit or loss sharing ratio isaanii A'n percentii 25 B'n percentii 75 wal duraa duubaan. Kanuma duraati kuni capital balansiinsa isaanii kan A 130 kan B 70 jechuudha wal duraa duubaan. Sana booddee C'n immoo maal godhee 50 invest gochuun kaashii jechuudha. Percentii 20 capital interest partnership sana keessa akka own godhuu fi kaashii 60 invest godhee jechuudha. Sanaaf 60 invest gochuu isaatiin capital interest amma margata jechuudha. Percentii 20 jechuudha dhiifama. Egaa jalqaba murteessinaa kaapitaalii hammam recognize gochuu qabaa jenna. Isaa booddee intirii isaa qopheessinaa jechuudha. Kana immoo amma dura meeqatu jira? Kan A 130 jechuudha. 130 jira. B'n meeqa 70. Warri kun 200 ta'e. C'n immoo maal godhe? 60 kaashii irratti dabalee invest godhe. Kana invest gochuu isaatiin immoo capital hammam recognize gochuu qaba? Percentii 20 jedha. Duwwaatu qaalama jechuudha. Amma kana recognize godhata. Amma walii galaan warri kun gaafa walitti daatan sadan isaanii 260 argattu. 260 kana percentii 20 gaafa baay'istanii capital C'n recognize gochuu qabu argattu jechuudha. Yeroo gaafa kanneen sadan walitti daatanii percentii 20 gaafa baay'istan capital B'n C'n jechuudha dhiifama recognize gochuu qabu 52 jechuudha. Kaashii immoo hammam invest godhe yaadachuu qabdu 60 invest godhe 60 invest godhe hammam immoo capital hammam recognize godhachaa jira 52 qofaa. Kana jechuun kaashii 60 capital 52 qofaa recognize godha jechuun maal nooyi nutti agarsiisa jechuudha. Partnership sanatti gaafa admit godhu goodwill wayii qabaa jechuudha partnership. Kun kan nutti agarsiisu partnership sun goodwill advantage addaa wayii qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa gaarii ta'uu danda'a. Yookiis immoo special skill waan qabuu fi partnership sun goodwill akkasii waan qabuu fi kaashii guddaa invest godhee capital xiqqoo recognize godhaa jira jechuudha. C'n jechuudha. Malee callisee 60 capital 52 qofaa recognize godhu jechuudha. Goodwill wayii jira. Kanaaf yeroo recognize goonu amma invest kan inni godhe 60 kan inni recognize godhachaa jiru 52. 8 garaagarummaan sun capital goodwill maaltu qaba? Partnership duraa sanatu qaba waan ta'eef capital A fi B dabaluu qabdi jechuudha. Garaagarummaa 52 fi 60 jechuudha. Garaagarummichi meeqa? 8. 8 kana profit or loss ratio sharing ratio sanaatiin maal goona? A fi B share goona jechuudha. 8% 25 gaafa baay'istanii kuno akka asirraa argaa jirtan asirratti hojjetameera sirriitti ilaala. B'n C'n kuno asitti isa calculate godhe capital isaa 52 credit ta'a. Kaashiin immoo meeqaani 60 debit ta'a. Capitalli A meeqaan dabala jechuudha. Percentii 25 8 baay'istu garaagarummaa ishee kanaa jechuudha. 200 dabalaa jechuudha. Capitalli A 60 invest gochuun itti dabalamuu isaarraa kan ka'e capitalli A 200 dabalaa. Kan B immoo percentii 75
8,000 kanaan gaafa baay'istan meeqaan dabala jechuudha? 6,000 dabalaa jechuudha. Kaapitaalli B jechuudha. Bifa kanaan rikeerdi goonaa jechuudha. Kanaaf kana jechuun keesii inni jalqabaa kun maal jenne? Asset contributed greater than capital recognized kan nuyi jenneef jechuudha. Capital isaa xiqqaadha 52 qofa recognize godhe. Garuu aseetiin inni contribute godhe 60,000. Kanaaf goodwill partnershipii yookiin partneroota warra duraa sanatu qabaa jechuudha. Asitti immoo ilaallu. Asset contributed is less than capital recognized jedha. Capital recognized jedha. Kana jechuun aseetii xiqqaa contribute godhe kapitaala guddaa recognize godha jechuudha. Aseetii xiqqaa contribute godheeti. Amma fakkeenyuma duraa fudhannu FB masana jechuudha. Old partneroota isaan. Profit or loss sharing isaanii A percentii 25, B 75 akkuma duraa. Kapitaalli isaanii isaanuma duraadha. Garuu kan jijjiirame C'n hammam invest godha amma immoo 30 kaashii invest godheeti. Percentii 20 maal godha? Capital interestii qooddataa jechuudha. Kana jechuun maalidha? Een keenya 30 qabaa jechuudha kaapitaala dura. 100,030 dhiifama. B'n 70,000. B'n 70,000. C'n hammam contribute godhe? 30,000. 30,000 contribute godhe amma. Gaafa walitti daatan 200,030 siniif ta'a. 200,030 siniif ta'a. Egaa 200,030 kana keessaa percentii 20 kaapitaalii recognize godhataa jechuudha. C'n kaashii 30,000 contribute gochuu isaatiin percentii 20 kaapitaalii interestii recognize godhataa jechuudha. Duwwaa tuqaa lamaan baay'isaa kana. Meeqa siniif dhufaa? 46,000 siniif dhufaa jechuudha. Kana jechuun amma inni ilaala asitti immoo. C'n kuni maal godhee 30,000 qofaa invest godhe kaashii 30,000 qofaa. Kan inni recognize gochaa jiru immoo 46,000 recognize gochaa jira jechuudha. 46,000 recognize gochaa jira jechuudha. Kana jechuun kaashii xiqqoo invest godheeti kaapitaala guddaa recognize godhaa jira jechuun maal nutti agarsiisa? Namni itti admit ta'e kuni yookiin C'n kuni jechuudha maalidha? Goodwill wayii qabaa jechuudha. Amma gaafa gara partnershipii sanaatti dabalamu special skill wayii qabatee dhaquu danda'a. Salphaatti partnershipii sana yookaan businessii sana gara fuulduraatti deemsisuu kan danda'u special skill wayii qabatee dhaquu danda'a jechuudha. Namni haaraan itti ta'aa jiru suni jechuudha. Kanaaf kan inni kaashii xiqqoodhaan kaapitaala guddaa recognize gochaa jiru jechuudha. So amma gaa yeroo intrii isaa qopheessinu akkamitti qopheessinaadha. Amma garaagarummaan kana gidduu jiru 16,000dha by the way. Kana 30,000 fi 46,000 gidduu jechuudha. 16,000 kun akkam ta'uu qabdiidha. 16,000 kun amma immoo maal taati? Kan A fi B irraa kan A irraa percentii 25 cituu qabdi. Kan B irraa immoo 70% 75 cituu qabdi jechuudha. 16,000 kun jechuudha. Kanaaf kaashii isa investii ta'e sana 30,000 sana deebiit goonaa. Isaa booddee kaapitaalli A meeqaan hir'ata? Dura hin dabale yaadadhaa keesii jalqabaa keessatti. Amma immoo percentii 16,000 percentii 25 gaafa baay'istan 4,000 decrease ta'a jechuudha. Kan B immoo percentii 75 16,000 gaafa baay'istan 12,000 jechuudha. Isaan hir'ataa jechuudha kan B immoo jechuudha. Dura hin dabale asitti immoo goodwill wayii eenyutu qabatee dhaqeera waan ta'eef new partnerii sanatu qabatee dhaqeera waan ta'eef kaapitaalli warra duraa hin hir'ataa jechuudha. Maaliif kaashii xiqqoo invest godheet kaapitaala guddaa recognize gochaa jira waan ta'eef kan warra duraarraa hir'achuu qabaa jechuudha. Isaa booddee C'n hammam recognize godha jechuudha? 46,000 kaapitaala jedheet C kaapitaal jennee krediitii 46,000 credit goonaa jechuudha. Keesii akkasiitu jira. Mee isti keesii isinii daddabaleetan kutaa itti aanu keessatti jechuudha. Withdrawal fi liquidation waliin ilaalla jechuudha. Keesii xixiqqaa wayii isinii dabaleetan xumura. Illustrationii kana ilaalaa. Kun immoo
aseetiin maal ta'e adjusted ta'e current market value jechuudha. Asset contributed is equal to capital recognized dha. Garuu aseetonni suni current market price itti adjust ta'aniiru. Keesiin kun egaa maal jedha? On April 1 jedha the partnership of A B admit C jedha. A fi B jechuudha. Eenyuun admit godhan eenyuun ofitti dabalanii C'n ofitti dabalanii jechuudha. C contributed cash of jedha 15,000 and the machinery with current market price of 25,000 jedha. Current market price isaa 25 kan ta'e machinery jechuudha. Capital balance of A and B after asset are adjusted to market price are jedha 50,000 fi kan B immoo 64,000 jechuudha wal duraa duubaan. Kanaa jechuudha market value erga maal ta'e adjust ta'e jechuudha. Isaa booddee the partner agree however that the partnership is worth 130,000 considering goodwill to existing partners jedha. The older partner have been sharing income in ratio of 2 to 3 jechuudha. Kana jechuun 2:3 jechuudha. Kanaafi amma maalidha? Situ maal godhe? FB itti dabalame. Meeqa contribute gochuun kaashii 15,000. Machinery market value isaa 25,000 ta'e. Egaa capital balancein A fi B jechuudha. Capital yookiin assetiin isaanii erga current market price itti adjust ta'e maal ta'e 50,000 fi 64,000 dha. Garuu maal jedhanii partnershipin sun hammam worzi gochuu danda'a jedhanii 130,000 worzi godhaa jedhan 130,000. Kana jechuun amma kan isaan erga current market value itti adjust ta'e kan isaan qaban 50,000 ida'uu 64,000 jechuun 100,000 fi 14,000 jechuudha. Garuu maal jedhani kan inni worzi gochuu danda'u kana qofaa miti partnershipin sun. Hammam worzi gochuu danda'a? 100,030 worzi gochuu danda'a. Kana jechuun goodwilliitu jira jechuudha. Goodwilliitu jira. Goodwillii sanammoo eenyutu qaba? Already existing partner jechuudha. Malee newly admitted kan ta'e sana miti jechuudha. Goodwilliin jirtu sun existing partner sana jechuudha. Kanaa booddee income or loss sharing ratio isaanii 2:3 dha jedha. Kanaaf egaa kanaaf goodwillii hammam akka jiru asirraa hubachuu ni dandeenya. Kana jechuun ilaala maalidha? Assetiin isaanii hammamidha? 100,000 fi 14,000 jechuudha. Maaliif 50,000 fi 64,000 walitti daatanii jechuudha. Osoo admitting godhin jechuudha. Revaluationiin immoo revaluationiidhaan gaafa check godhanii maal ta'a jedhani worzi kan gochuu danda'u 100,030 worzi gochuu danda'a jedhani. Egaa kana jechuun garaagarummaan 100,030 fi 100,014 gidduu jiru 16,000 dha. Garaagarummaan kun goodwilliidha jechuudha. Goodwilliidha garaagarummaan jirtu kun jechuudha. Goodwilliin by the way assetii ta'uusaa beeka. Goodwilliin yoo akka recognize ta'uu qabus ni beektu jedhee yaada. Kanaaf yeroo akka kanaa ta'uu recognize akkamitti goonaa kan jedhudha. Inni jalqabaa maal jedha? Inni pass journal entry on April 1 to record admission of new partner jedha. B'n immoo what interest of each partner capital balance over the total partner equity jedha jechuudha. Amma goodwillii existing partnerii dha waan ta'eef 16,000 sun goodwilliin suni maaliin galmaa'uu qabdi? Goodwillii 16,000 deebit ta'uu qabdi assetii waan taateef jechuudha. Kapitaaliin meeqaan dabalaa? 6,400. Maaliif 2:3 jechuun gaafa ratio sana fractioniitti deebistan jechuudha. 2/3 5 isaa booddee kan A 2/5 ta'a, kan B immoo 3/5 ta'a jechuudha. Ratio sana fractioniitti deebisuun salphaadha. 16,000 ittiin baay'istu jechuudha. So
kan B immoo 3/5 baay'isuu 16,000 jechuun kaapitaalli isaa hammamiin dabala jechuudha. Goodwiiliin sun kan inni attribuut ta'u warra existingitti waan ta'eef goodwiilii sana kan warra dura jiraniif existing partneriif galmeessinaa jechuudha. Kanaaf B'n immoo 9,600 galmeeffata jechuudha. C'n inni admiit ta'e sun immoo jechuudha kaashii 15,000 invest godhee maashinerii 25,000 invest godhee deebiit ta'uu isaanii C kaapitaaliin maal ta'a jechuudha 40,000 krediit ta'a jechuudha. Isaa booddee kaapitaala isaanii kana maal gootu walitti daatanii kaataniitu persentii isaa baasuun bifa kanaan ba'a salphaadha. Ishee kana hojjechuu dandeessu poos gootanii bifa kanaan kan ishee interestii kana argachuuf jechuudha. Interestii amma isaan argachuu qaban jechuudha gara fuulduraatti. Bifa kanaan hojjetamti. Inni kabiraan examplii kana sinii dabaleetan xumura admission jechuudha. Asset contributed tu maal ta'a? Leezaan capital recognized ta'a amma immoo. Kan duraa akkuma jirutti ta'eeti maalidha? Maal godha amma fakkeenyaaf Abbabee Inde Beqqalee partnership biizineesii akkasii hundeessantu jiru partneroota jechuudha. Capital baalaansiin isaanii E'ni 20,000 B'ni 60,000 jechuudha wal duraa duubaan. Caalaatu maal godhe Jaanuwaarii 1 irratti maal godha 15,000 invest godhe. The old partner agreed to recognize 5,000 goodwill attributed to Caalaa for his special skill jedha. Kanaaf maal godhaa jedha record entry jedha. Inni lammaffaan determine interest of each partner over total partnership equity jedha. Amma kana invest godheera dura immoo kaapitaalii hammam qabu Abbabee fi Baqqaleeni 20,000 fi 60,000 wal duraa duubaan qabu jechuudha. Amma gaa akkamitti akka recognize goonu haa ilaallu. Goodwiiliin sun caalaa isa haaraa admiit ta'eef sanaa fi attribuut waan ta'uufi jechuun kan saati waan ta'eef goodwiiliin suni special skill qabatee waan dhufuufi isatu recognize gochuu qaba jechuudha. Yeroo recognize goonu jechuudha kaashii fi goodwiiliin deebiit ta'u. Goodwiiliin 5,000 innis attribuutittu Caalaa. Kaashiin 15,000. Kanaani Caalaa kaapitaalii walii galaan meeqa ta'a jechuudha. Goodwiilii fi kaashii dabalatee 20,000 ta'a jechuudha. 20,000 ta'a jechuudha. Isaa booddee total kaapitaaliin maal ta'a jechuudha. E'n 20,000 qaba, B'n 60,000 qaba, C'n 20,000 qaba, C isa galmeessine jechuudha. Total kaapitaaliin 100,000 ta'a jechuudha. So bifa kanaatiin jechuudha. Kani kaapitaaliin isaanii yookiin goodwiilii galmeessinu jechuudha. Kan ammoo gara persentiitti deebisuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf kan isa jalqabaa kan A argachuuf 20,000 hiruu 100,000 baay'isuu persentii 100 yoo jettan persentii isaa argachuu dandeessu. Persentii 20 jechuudha. Bifa kanaan argachaa deemtu jechuudha. Kana fakkaata yeroo itti aanu keessatti immoo withdrawal fi liquidation of partnership kan jedhuun walitti deebina jechuudha. Oraa bula galatooma.